السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا hordoftoota jirra jirtuu nagaa keessanii fayyumaa alhamdulillah nagaa fayyaa kootii isinillee bakka jirtanutti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. እና YouTube channel kana like godhaa, subscribe godhaa, namoonni godhaa jirtanullee galatoomaa. ayyaanni akkam nibaabiin iidii maal fakkaataa? rabbiin ittiin nu haa gahu. Na hadha kun akkuma argitanuu meeshaa obboleettii keenya afata jechuudha. Firaashii afuriif tiraasii 12 boondidii irraa kan ta'e haala kana carqii kafeedhaanii sufraaf qircaatis kunoo qabaa. hojjetamee hunduma sayyuu irra deemeellee isinitti agarsiisa cimina firaashii boondidii jechuudha. Na obboleettii keenya kun afatni kee kana fakkaataa hunda afuunnaaf hin mijoofne erguuf jedhee sardamaan jira jechuudha. እና afatni kee kana fakkaataa suuraa isaa ilaaluun barbaada waan jetteef nama iyyuu viidiyoo irraa hojjetaara malee baay'ee tokko biiziidha mashquulaa. kunoo kana fakkaataa. Akkuma argitan egaa irra deemee isinitti agarsiiseen kee kana fakkaata. ciminnisaa kana fakkaata jechuun kun firaashiin isaa rabiyaadhuma majlisiidha. abbaa tiknasii 10 jechuudha. kuniin isaa tiraasii ta'uu malee waa tokkotti garaagarummaa qabu hin jiru. na firaashii lama afeen jira, lama immoo kunooti hin afne. kunoo haala kanaan hodhame jechuudha. duddubbeen isaa maanchinii kun dudduba isaati, kun immoo fuuldura isaa hin afamee jira jechuudha. firaashii lamaaf tiraasii 12 firaashii boondidii tiraasii boondidii jechuudha. ajajnisii minxaafichis illee kanuma siiti.